Let's start. Yeroo baay'ee abaluun akka kanadha. Abaluun baay'ee balaafamaadha. Naman dhaga'u kan isaa malee ni jenna. Abaluun balaafamaadha jechuudhaaf afaan Ingiliffaatiin jecha balaafamaa jedhu kana maal jenna? Yookiis nama kan isaa malee hin dhageenye kan koo qofa haa ta'u nama jedhu jechuudha namni akkasii. So afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu barbaanne maal jenna? Aggressive, aggressive, aggressive jennaa jechuudha. So afaan Ingiliffaatiin inni balaafamaadha yookiis immoo kan koo qofaatu haa ta'u jedha nama akkas jedhudha jechuu yoo barbaanne maal jenna? Aggressive, aggressive jennaa jechuudha. So afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu barbaanne maal jenna? Can you say it with me? Aggressive. Say it with me. Aggressive. Say it again. Aggressive. Good. Aggressive jechuun kan koo qofa haa ta'u yookiis immoo nama balaafamaa ta'edha jechuudha. Fakkeenyaaf akkas kan koo haa ta'u hin jedhiini. Ati akkas kan koo haa ta'u hin jedhiini jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Don't be aggressive like that. Don't be aggressive like that. Don't be aggressive like that. Can you say it with me? Don't be aggressive like that. Good. Can you repeat it again? Don't be aggressive like that. Great. Great. Don't be aggressive like that. Jechuun akkas kan koo haa ta'u hin jedhiini. Malati akkas kan koo haa ta'u jettaa hin jedhiini jechuu barbaanne don't be aggressive like that jechuu dandeenya jechuudha. Aggressive kan jedhu sana fayyadamne bifa garaagaraatiin sentensii keenya construct godhachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf inni nama balaafamaadha abaluun balaafamaadha abaluun kan koo qofa haa ta'u jedha ni jenna yeroo baay'ee. So akka kana jechuu barbaanne maal jenna afaan Ingiliffaatiin? He is aggressive man or he is aggressive. He is aggressive. He is aggressive jechuu dandeenya jechuudha. Leensa, can you say it? He is aggressive man. Good, good, good. He is aggressive. He is aggressive jechuun inni nama Balaafamaadha. balaafamaadha. Great, great, great. So inni nama balaafamaadha jechuu barbaanne he is aggressive or he is aggressive man jechuu dandeenya jechuudha. Inni kabiraan immoo sababaan yookiin loojikiitiin nama sababatti yookiin loojikiitti amanuudha. Ni jenna yeroo baay'ee jechuun nam tokko zimmi dheema akkasumattiin giggimma dheema nama falma yookiis nama waan jedhu osoo hin taane loojikaalii yookiis reasonable nama ta'e tokko tokkootiin inni abaluun akkasidhaa ni jenna. So kana jechuu barbaanne maal jenna? Rational, rational, rational yookiin nama reasonable ta'e jechuudha. Loojikaal nama ta'e waan tokko fudhachuufis yookiis immoo jibbuufis akkasumaan jetteen osoo hin taane jetteetiin osoo hin taane reasonable bifa ta'een ground reasonii yoo qabaate waan tokko itti amanee jibbuu yookiin fudhachuu yookiis bifa akkasii yoo qabaate rational ka jedhu sana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Namni akkasii nama rational ta'edha. Isheen nama balaafamtuudha jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Afaan Ingiliffaatiin mee isin immoo isheen nama balaafamtuudha kan koo qofa haa ta'u nama jettuudha. Isheen nama akkasiiti jechuu barbaanne maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Oral English. Your perfect choice. Your perfect choice. Inni kabiraan immoo inni nama sababatti amanuudha. Inni nama sababatti amanuudhaan jenna yeroo baay'ee. So akka kana jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Namni akkasii sababa yookiis immoo loojikaal namni ta'e raashinaaliidha jennee raasheen suni. So inni nama akkasiiti jechuu barbaanne immoo he is rational. He is rational. He is rational jechuu dandeenya jechuudha. He is rational jechuun maal jechuudha? Inni nama sababatti amanuudha. Can you say it with me? He is rational. Say it again. He is rational. He is rational. He is rational jechuun
nama inni nama sababatti amanuudha, loojikaaliidha, just open nama ta'eedha jechaa jirraa jechuudha. Inni kabiraan immoo garaa jabina. Abaluun garaa jabaataa, abaluun garaa jabaatti, inni akkasidhaa, isheen akkasidhaa ni jenna. So garaa jabina kan ibsu immoo garaa jabummaan kun afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Brutal. 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 Brutal jechuun maal jechuudha? Cakkaanyii jechuudha yookiis immoo nama garaa jabaatu. Maal jennaa afaan Ingiliffaatiin? Can you say it with me? Brutal. Can you repeat it? Brutal. Brutal. Brutal jechuun cakkaanyii jechuudha. Nama garaa jabaatu. Garaa jabina. Garaa jabina. Garaa jabina. Abaluun garaa jabaata. Akileen garaa jabaata. Mr. X garaa jabaata. Miss X garaa jabaatti jechuu barbaanne jecha kana fayyadamnaa jechuudha. Fakkeenyaatiif isheen garaa jabaatti yookiin nama garaa jabeettiidha. Isheen nama garaa jabeettiidha yookiis immoo garaa jabeettiidha jechuu yoo barbaanne brutal sana fayyadamnee maal jennaa? She's brutal. She's brutal. Inni garaa jabaata yookiin immoo garaa jabeessadha jechuu barbaanne immoo she sana gara hiitti jiruutiin he's brutal. Naawonni sana jijjiiruutiin he's brutal jechuu dandeenya jechuudha. So isheen garaa jabeettiidha jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? She's brutal. Can you say it with me? She's Brutal. Can you repeat it? She's brutal. Good. She's brutal jechuun isheen garaa jabeettiidha jechaa jirra jechuudha. Mee isin immoo isaan garaa jabaatu. Isaan garaa jabaatu jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Isaan garaa jabaatu. Isaan garaa jabaatu jechuu yoo barbaanne maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. If you find this channel helpful, please don't forget to subscribe, like, and share it. Thank you for being the community of Oro English. Isaan garaa jabaatu yoo jechuu barbaanne deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Har'a ganama jechuu yoo barbaanne har'a ganama yeroo baay'ee har'a ganama, har'a guyyaa, har'a galgala ni jenna. So har'a ganama jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? This morning, this morning, this morning, this morning jennaa jechuudha. This morning jechuun maal jechuudha? This morning jechuun har'a ganama jechaa jirra jechuudha. Can you say it with me? This morning. Can you repeat it once again? This morning. This morning. This morning jechuun maal jechuudha? Har'a ganama jechaa jirra jechuudha. Har'a ganama jechaa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf ganama kana beellaman qabaa. Ganama kana beellaman qabaa jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? You can try. You can try. This morning I do have an appointment. Good. This morning I do have an appointment. This morning I do have an appointment. Can you say it with me? This morning I do have an appointment. Good. Can you repeat it once again? This morning I do have an appointment. So afaan Ingiliffaatiin har'a ganama beellaman qabaa jechuu yoo barbaanne this morning I do have an appointment. This morning I do have an appointment jechuu dandeenya jechuudha. Isuma kana immoo har'a waaree booda jechuu barbaanne maal jennaa? This afternoon. This afternoon I do have an appointment jechuu dandeenya jechuudha. Galgala yoo ta'e yeroo darbe ilaalleerra. Tonight. Tonight I do have an appointment jechuu dandeenya jechuudha. Mee namni tokko borga namaa maal hojjetta nama tokkootiin jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a.